السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شمار كيفوني جرتو ما تكشتي نجيني كيسان بدادا جرتني سنين جدا ردتوني متشوتو ماتيكو رمضان عيد المبارك سنين جدا رمضان جيتو جرا مل كمان أركادا ما بني هني رمضان نفكر تنسى أكسي بقى جيسني بقى جيني ورا برنا ورا برا إجريس هات سني فاتو immoo iida haga guyyaa sadii namaan jedhani akkas inshaallah isiniin jedha har'as viidiyoodhaan walitti deebine viidiyoo kana laalletiin walitti dachaaname. Shantama kennanii shantama fudhatu. Akkanatti adda qooddanna. Akkatti hin kennaafi. Amma birii Moo akkanatti hin kennaafi. maal tagartamu? Maal garee cini hin jenne. Naafi sifti. Achi deebiirra achi deebiirra. Am birii jedhi siin jedhee. Biyya jennaan jenne. Achi deebiirra jira kanaamti kanaamti kanaa. Am birii jedhi siin jedhee. Achi deebiirra. Siin jedhamu. Waa'ee uummata kanaa wallaahi uummatuma kana waliin rakkan an akkan jedhu birrii maaliif jiran gabana yeroo hedduu warri waan ani argu isii tana qofa osoo hin taane warri yamanii kun gaafa yaani waan takka jedhani birrii cicciran namni hundi ani inni arga viidiyoo isaanii biraankii walirra hojjetanii maallaqaa yoo maal jedhan birri matana fet namni hundi akkasuma jira maali birriin tuni qoosaadhaayin jedhan amma dolaara shantama yoo caaltuun dhufte caaltuudha kennee shantama fudhadhu jedheen itti waa bitadha mana keessa jedheen dolaara shantama dolaara dhibbaa itti kenne akkasitti akkana addaan qoodannaa jetteetiin adda jedhe isiin duraa caaltuu hin jaalattu yaani erga kennuufii fedhe sharafee fidee hin kennu caaltuudhaan akka adurree fi hantuutaatti warra wal eeggatu nama wal dhabu lamaan maal godhuudhaaf kanaaf kennii akkas godhii jedheetti kenna takkaffaa innummaan sunu yaani kennuufii feenaa kophatti kennu caaltuunis isiidhis adda qoodee harkuma isaatiin kennuufii qaba jechuudha. Akkasii rabbi keerii haa godhu isii wanni jirtee fi birrii isii kennu didduudhaaf jechuudha. Birrii yaani akka inni isii waa godhu hin feetu. Akkuma sanii viidiyoo isii guutuu hogguu dhageeffattanii mallaqa kiyyaan gaafadhaa. Mallaqa kiyyaan gaafadhaa. Mallaqa ganni mallaqa kiyya dhiisutti kennutti isa hin dhiisuu jechuudhaaf ammallee wanni hojjette mallaqa kanallee yoo irraa fudhadhee narratti herreegaa mallaqa mucachiidhaaf mucayyoo caaltuudha naafidi jedheen isa kenne sani mallaqa kana keessa herreeguudhaaf as keessa inni birrii biraa hin qabu wanni inni baasuu jiru kuni mallaqa tiyyaa booda sitti deebise jedhee akkana sitti deebise jedhee nakaada yookiin waa akkata jetteetiin akkas gochuu jirti. Silaafuu isiin nama mataa yookiin fayyaa qabu miti kaalittiin suni akka ani yaadutti nama fayyaa qabu natti fakkaata malee yoo dubbattu sootaa miti nama alaa dhufuun kabajitu keessummaa namaan kabajitu waa fira isiillee biratti argine hiriyyaa isii biratti argine namitti kana jechuudha. Yaani namummaan akkamitti firaa hiriyyaa nama akkanaa jecha namni yaani nama haala nama qabu itti dhiyaata kabajas hin qabdu bas mush kabajaa haalummaan isiin haasawa ittiin sagalee itti dubbattu namatti dubbattu nama sodaachisa wallahi an takkuma dhalas argee dhala akkana argee hin beeku numa arga namni yaani ni jiraame nama akka tokko nama jira namni hundi wal fakkaatu ilmoon haati takka dhaltuu wal fakkaatu laakiin annama akkana takkuma argeen beeku
takkuma dubartii akkanata ani agarre laakiin tarii nama baay'eenis walitti dhufeenyaan qabu warra dubartii kana dubartiin dhuguma rabbi isaanii naan taatu ana naan taatu hedduu waliin gallu amma warra dhiiraa nama gurguddaa walii gala warra gurguddaa dubartiillee warra jajaartota nani isaanis saayibaan gisee ilmoo xiqqootu nama akkasii qabata namni nama guddaa na jaalataa anis nama guddaa jaaladha akkasii dubartiin warri xixiqqaa shamarran faate kuni ani takkaffaa irratti isaan nama soba isaaniitiif isaan jibbaane yeroo hedduu waan hin beeku kan gowwummaan jirtu ta'ee hin beeku wallahi ani sobuu hin jaaladhu irratti yerratti bakka namni yoo na sobee jedhee abbama fedhe haa ta'u dhiira taatu dhalaa taatu namni yoo na sobe achi lammata nama sani ama lammata jiru wanta kana sobnaane jiruuti yaa keessatti amanu keessi kiyyallee nama sanna fudhatu yaani keessattis gadi hin dhoosan ittumanima saahibummaan xiyyaafta nama saniitis achuma dhaabbatti jechuudha. Achuma dhaabbatti rabbi naaf haa laaffisu wallahi akkas jechuudha. Amma namichi tana ni beektanii ni argitanii hanga argitanitti Abdirraa qabii hanga Abdallaa gurbaa isii bira dhufee gizee tokko hajjii hidhaa baasee sanii qabaati. Abdallaa sanis lafarra ooftee tumtee maal gootee walii ana ajaa'ibdee sila isima tana mana yaalaa sammuudhaa geessanii osoo maraamarsiisanii. Yaani akkanatti haala kanatti sammuun isiituun waan naga qabdu natti hin fakkaanne. Mee namni jaarsaanis walaa dhabduu walaa loltuu mee caaltoonuus masaanuudhaa walaa dhabduu nama keessummaa hiriyoota isaa yaani isan qofaa miti mana namaa irra deemtee akka waan jaarsa soqanii gandaa galchanii horate. Wallahi ajaa'iba argii bareesii tana irratti jaarsa soqanii galchanii horataniititti mana kaan dhaxxee Mustafaa akkasii yaa'iitti gootee hajji kana mana intala takkaatitti illee dhaxxee mucattii takka biratti illee tumte wantummaan isiin hin gooneef isiin hin taane hin jirtu. Yaani ana ajaa'iba natti taate mee namni akkanaati ajaa'iba isinitti ta'ee ni jirti. Wallahi ajaa'ibuma takka natti taate ilmi namaa yaani akkana ka fayyaa qabu ni jira. Fayyammaan yaani matammaa isaa kun dalageetiin akkana ni tahaa jedhe yaani. Takki sheexana itti jira maraatummaani yookiin mataasirii sammuu isii nagaa miti mana yaalaa geessanii takka ishee kan bira geessu. Wallahi ani akkasina fakkaata ilaalitti waan naga qabdu sammummaa isiituun natti fakkaatu sammummaan isiituun waan naga qabdu miti mallaqa amma inni mallaqa $100 itti kenne feetu ufiitiif fudhattu yoo amma caaltu kennu yoo hin barbaanne birrii fudhattee halaas hin kennu jechuun ni dandeessi. Maaliif jira mallaqni kun haraama dalagamee dhufaa kophaa wannaan taphaan hin dhufu. Hatta bishaanuma waraabamee wanti akkana jissuun ni ulfaata jechuudha. Maaliif mallaqa bishaanis hatta mallaqaan yoo lagallee deemanii waraabamee jedhe bishaan kun xaariidhaan dhufa namatu lagaa fide bilaashatti gadi naqamu. Namni akkamitti mallaqa qix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 
rabbi haa qajeelchu. Amshee daa'ima caaltuu rabbiin harka isheetiin haa ga'u. Miskiina caaltuun. Isiin uffata hatta uffata iidaatis harka diddeetti deebiftee. Caaltuun uffata isiillee fidee naa kennee naaf haa galatoomu jetti miskiina. Wallaahi haa galatoomu jettee barsanoo. Isiin toon harkatti diddeetti deebiftee. Isiin hin dinnaan ka isiillee naa fidee. Yaadeen haa godhuu kanaaf haa galatoomu jetti. Immoo namni galata namaa hin beekne rabbiitis hin beeku jedhanii. Inshaallah rabbummaan daa'ima isii qofaan harka isiitiin haa gahuu fi
أو أكاسي سين قفن جدا والله أكاس سنين جدا أمة تكشتي شير لايك بتشون دقيتينا فيديو يا اتبانا أنا إيسا ساعتين لكاو ديجي ساعتي وتكا سبسكرايب نفسي ودبلي ساعتي وتكا دبلو تنجو أكاسي warri immoo yuutuubii haarawaa qabdan jedhannaa barreessa anis sa'aatii barbaadan anis viidiyoo isinii tabsiisa isinis naa tabsiisa isiniin jechuu barbaada akkasii inshaallah galatooma I love you so much isiniin jedha hunda keessanuu isin jaaladha obboleeyyan tiyya kan amantii fi sabaa bakka jirtanitti nagaan naaf jiraadha isiniin jedha. warroonni biyya namaa keessa facaatanii jirtanii rabbiin nagaa hammaatii keessanitti aalii teessanitti isin haa galchu wallahi yaada hunda sanaa baasu. Wayyaa waa hin nagahee asirraa yoo feesbuuka keessatti dhageessanii. Nuti daamsa bira maatiif kaffala birri maana kira maliin dhabdamu. Wallahi ajaa'iba qabdi ijoollee takkatu shamarri umrii 30 seentanii maaf hin heerumtan mana teessanii maatii kaffala birri mana kiraa jedhaa jiranii warri heeruma dagattanis heeruma isiniin jedhu jirani maal ijoollee maal ta'an sila akkas inshaallah rabbi keerii haa godhu. Fayyaaf nagaa naa ta'a isin jaaladha hunda keessanuu isiniin jedha maaliif wanna ta'e waan kolfaa kanan jaaladha jettani hedduu waan itti fayyadamu keessa waan kolfaa kanan dhageeffadha yeroo dabbarame faa yeroo bakka yaanni mataa kiyya kana ciqina godhe waan akkas dhageeffadheetiin koflee dibbirti tiyyatti baha jechuudha. Isin jaaladha hundumaafuu naa galatooma naaf jiraadha isiniin jedha maatiiwwan kiyya.